አላደርንም ገና የትላንትና መሰለኝ እየጠየቁን ነው ያሉት እንዴ? አሃ መሰለኝ። ما شاء الله መርሐባን تبارك الله الله أكبر الله أكبر سيفو أرانتنا قويان سيجيني ما شاء የትናንት الله ሳይሆን ሌላ ሀገር ነው ያለው አሁን። እሱም ያስኪዳል። ጋር أبون أفان نانا يقدا أفان كان تكو نانا يقدا ቲክቶክ ነው የጀመሩት። አብስሩ አብስሩ። አባን ጫሊ ማልታን አባንጫሪ አፉረት ሴኔ ኡስታዘም ዲ ባንተ ኮ ቀብሲሳኒ ከ Afura malsanis kenne afurri tokkoon qaban wanti lafa feeseenus hin jiru lakkaa'amee natti kenname lakkaa'amee fi lakkaa'atee fixataa jira. قافي قافت ሲምባሴ አፉሪቸች ወል ነው قافي قافت تم وكمي እንጋፈን أوكي ما قافت دو ጋፈዳ أي سيفو وين نقام السلام عليكم كم جرتن نجا وعليكم السلام كم جرتن مالك سلامتا نقوم دوغان سيغلي اتديم تراهي خلاص ما شاء الله اسلام براتي سيفو درا من تانتي مال توري أمانتان كل درا أرثوذكس تري اوكي اما غير اسلام ما دا ديبو بربادا أيين اوكي مالي جتشا maaliif jecha amma asitti anamma waan ifanaan taane tokko waan lama tokkoffaan abbaaf ilmi wal keessa jira yoo jedhan wanni kun yeroo hedduu gaafinatti ta'a. طيب Yeroo hundammoo asis dhufee asis gaafadhee jira. ايه Mana asin agaree shaadaa kanallee yeroo hedduun gaafadha. Garuu gaafin kun garuu yeroo hedduu gaafinatti ta'a deebiseetu. Wal keessa jira yoo jenne qaama namni nutti agarsiisa. Innaa akkamitti wal keessa jiraachuu danda'an? Wal keessa jira jenneetu moo eega fudhanneen booda moo asitti immoo inni miila waaqa jala galee Yesuus akkamitti waaqni waaqa jala galuu danda'a jecha jedhu yeroo hedduu gaafinatti ta'a. اوكي Immoo osoo تناف immoo waaqa ta'e akkamitti waaqa kadhata? Inni waaqa qabaa jechuudha. Ergamaadha jechuudha. Gabaabumatti. ما شاء الله تنافو يسوع كريستوس akka waaqayyoo hin ta'in akka ergamaa waaqayyoo ta'e Israa'el qofaaf rabbiin gaafa san ergee du'a jalaa illee rabbiin baase innillee hin duune inni nama ilma namaatii jee islaamni amana atillee waan kana arkitee hubattee Wanni kana hubadhee jira akka hoolota Israa'el badaniif akka ergame okay ergamaa ta'uusaa amanee jira. haqaan gabbaramaan rabbii tokkicha malee akka hin jirre inni sun hin nyaatu hin dhugu hin mul'atullee ijaan namni arge hin jiru inni hin dhalatu jettee sii galee Eeyyani waaqni hin dhalatus hin dhalu. Sirrii nagalee jira. okay nabiin Yesuus immoo nyaata nyaatee jiraas. yaa sirri nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa aalama guutuuf ergaman ergamaa xumuraa fi goolabbii ergamaa rabbii akka tahan amantee Eeyyani amanee jira. islaamummaa qabachuu kee kanaaf gara islaamummaa deebi'uu kee kanaaf namni si dirqe yookaan immoo birrii si kanina jee namni si sossobe ni jira. Namoonni jiru jechuun gorsa namaatiin osoo hin ta'in an dhaggeeffadhee dhugaa baradheeti kan garaan dhufe malee namni maallaqa naa kennee yookaan immoo namaa jecha dhufeeti miti. Okay, kasi sodaachisee fi kasi sossobees hin jiru jechuudha. Hin jiru sodaa namaatiin osoo hin ta'in
dhugaa jirtu argee Yesuus Kiristoos akka ergamaa ta'e hubadhee akka waaqa qabu hubadheeti kan gara na dhufe. maashaallah tabarakallah. Baga rabbi si waffaqe obboleettii tiyya eebbifamii. Haye eenyutu mee itti fufa Ustaaz Abu Talha. qabsiisaanii barakallahu fiikum sunuma. Ayib ayib. Waaniin siin ja'u na jalaa jettaa. ol baasii mi abdi. لبيك لا شريك لك لبيك يوم جاي فيديو باتو أبا استخدم لي Garuu dhiifama waliin bakkeen jiru viidiyoo ba'uun naaf hin tolu. Maal jette? Dhiifama waliin bakkeen jiru viidiyoon ba'uun natti hin tolu. Okay, hankuma shaahadaa qabattullee moo? Bakkeen taane jira ustaaz isa dhugaa waaqa. Ayyee rakkinaan qabu. Yoo dandeechan akkanumatti na qabsiisa. Ayyee taate. Ustaaz Abdi dhageessani? Abdii Musa. هيا اتفق بريدة اتفق. طيب. Masqala mormarraa ni qabdaa? Masqala hin qabu. Tole. Harka kee quba mirgaa habbaa tokko akkatti ijoolleen shaadaa qabachaa turte hin beektaami? Eeyyan argee hin beeku. Harka mirgaa quba deemaa xiqqaa kan akkana ol qabda. Okay. طيب وانين جونا جلاجت. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. ما شاء الله. أوكي أفان أوروموتينين جاتشو مخنا نجل أجت. أني كيسك يعني تأمني قلبي تيان دقومسي الربا خيان دبتي حقان قبرمان الله توكيتش مالي أكا هنجره رقام بها أماس كيسك يعني تأمني قلبي تيان رقومسي الربا خيان دبتي نبي محمد قبرتش ربي في إرقما ربي خانتمورا أكتهن الدنيا قوتوف أكا إرقمن رقابها أماس كيسك يعني تأمني
ammas keessa kiyyaatti amanii qalbii tiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadhee qalbii kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadhee nabi Ciisaan nabi Iisaan yoo Iyesuus Kiristoos yookaan Yesuus Kiristoos rabbi akkan tahin rabbi akkan tahin ilma rabbiis akkan tahin ilma rabbiis akkan tahin nama akka tahe nama akka tahe ilma namaas akka tahe ilma namaas akka tahe gabricha rabbii akka tahe gabricha rabbii akka tahe ergamaa rabbii kan Israa'el qofaaf ergame akka tahe ergamaa rabbii kan Israa'el qofa ergame akka tahe akka hin du'in akka ulii deebi'ee du'uu taa'u akka oli deebi'ee du'uu taa'u ragaan baha maasha Allah tabaarakallah Allahu akbar obboleettiti yaa rabbiin baga karaa gaarii karaa haqaarratti karaa keetirratti baga si deebise durayyuu karaan keeti karaan kanaa keeti kanatu si madaala kanaaf rabbiinuu kanarra si dhalachiise kanarratti si uumee eegas booda akka dhalattu si godhe karaa kanaatu dubartiis madaala karaa kanaa dhiiraas madaala karaa kanaa xiqqaa guddaa madaala karaa kanaa beeka wallaala madaala fagoo dhiyoo waan banii aadam ta'e islaamummatu madaala tanaaf rabbiinuu islaamummaa irratti tana isaan kana madaala jee irratti uumee akka dhalatan rabbiin godhe irratti haa jiraachisu irratti gartee khayri si haa dalagachiisu irratti jeesee irratti rabbi si haa kaasu baga gara amantaa islaamaa amantaa beekaa fi beekumsaan hoogganamtu baga rabbiin si deebise gara amantaa ifaadhaa fi ifnanaan jiraattee gartee dagaagdee ilaa guyyaa qiyaamaa gubbaa aantee jiraattu amantii tee tajalqabaa gama waan keetiitti rabbi baga si deebise siin jedha warra irratti sabatee barnoota irratti gartee zig godhatee barnoota amma baratu amantii islaamaa amantii barnootaati barumsa namatti jabaatu rabbi si haa godhu gufaataa hunda jechaa gochaa kadhunfaa fi gamtaa warra obsee bira tarkaanfatu rabbi si haa godhu itti fufaa baarakallahu fiikum ustaaz Muhammadii fi ustaaz Munzirii ustaaz Abu Talhaa ustaaz Abdii dubbadhaa itti fufaa yaa jamaa harreen biyya sitti saggaartu jedheen taa'e isin eegaa jira itti fufaa. laa ilaaha illa kabbir jennaan ani immoo kabbir jennaan qaanfadhee taa'aa jira. jedhi kabbareerra allahu akbar. Ustaz Munzir mee sunummaa naasaa abbaan caalee kun badanii. Maasha Allah dhagaa wanti biraa silaa wanti haasaamu hin jiru beekaa obboleettiin keenya siifuun yeroo hundumaayyuu yeroo dheeraadhaaf as jala taa'aa turte nu wajjin gastii kanarra turte waan nuti obboleewwan keenya gara islaamummaa dhufanitti dhaabnu hunduma isaayyuu hin dhageessi wanti haaraa wanti seetti himnu hin jirru obboleettii keenya siifuu baga bu'aa barnoota keetii bu'aa garee shahaadaa keessa taa'uu keetii baga rabbiin si agarsiise baga rabbiin khasaaraa sin galchini baga rabbiin osoo biyya duniyaa keessa jirtu lubbuu kan kee of si qaqqabachiise baga gammadde nullee sii gammannee jirra rabbiin ammoo hunduma keenya iyyuu galgala keenya gaafa duuti keenya gahee rabbiin laa ilaaha illallah kana tokkichummaa isaa kana rabbiin nurkaa hin fudhatinii hunduma keenya rabbiin
warra akkuma irratti dhalannetti jirrus warroota ammoo takka irraa dogongorreettanii itti deebitanis hunda keessaniyyuu jechuudha. Hunda keessaniyyuu walitti qabee rabbiin warra galgalli isaallee kalimaa kana irratti goolabamuuf rabbiin nu haa taasisu. Hunduma keenya warra jannataa rabbiin nu haa taasisu. Kana booda ammoo gara kufriitti gara dukkanaatti rabbiin hunduma keenya rabbiin nu deebisini. Baga rabbi si gammachiisee sii fi maatii kan kee namatti jaallattu hundumaayyuu kan jallatanii jiran rabbiin karaa haqaa kanatti rabbi siif haa qajeelchuu. Egaa akkuma yeroo hundumayyuu obboleewwan keenyatti dhaamannu yaasiifu barnoota barbaachisaa amantaan islaamummaa yeroo kan keerraa qooddattee akkaas irraa hongeela luqqisii waan adda addaa kana dubbisaa oolanuu fi akka manneen amantaa biraa keessatti deemamee kitaabni dhummeedhamee si gad dubbifamee galamu sana osoo hin taane islaamummaa keessatti akkaataa itti dhiqatanuu akkaataa itti qulqulleeffatanii rabbi ofiitiif salaatanuu akkamitti akka salaatanuu rabbiin akkamitti akka kadhatanuu akkamitti akka uffatanuu islaamummaan nama barsiifti. Islaamummaan tartiiba namatti gooti. Islaamummaan nama bareechaa. Kanaaf obboleewwan keenyatti dhihaattee obboleewwan shamaraa akka kan keetiitti dhihaattee barnoota kee hordoftee garagareetti illee dabalamtee sa'aatii dalagaa kee irraa baatu sa'aatii boqonnaa keetii barnoota kan kee sirriitti hordoftee inshaallah barattee akkati waan baratte kana ammoo dabartee nama barsiiftu abdii guddaa sirraa qabna. Obboleewwan keenya hundumaafuu kana dhaabna warroon shahaadaa qabatan irra hedduu wanti isin itti biizii ta'uudhaa qabdan wanti isin itti shaagalamuudhaa qabdanuu adaraa kophaa kophaatti deemnee mana banannee gastiirra taa'uu osoo hin taane adaraa sa'aatii keenya lafatti balleessuu osoo hin taane sa'aatii keenya duraan darbitetti gaabbinee irra caalaa sa'aatii keenyaadhaa yeroo dalagaa keenyarraa baanu barnootatti haa dabarsinuu of haa jijjiirruu beekumsaan of haa jijjiirruu shahaadaan itti fufaa sillaaseen ni kufaa inshaallah rabbiin tabaata nuuf haa kennu istiqaamaa nuuf haa kennu jabaadhaa rabbi sinaa jabeessuu irra deebi'uudhaan siifuun baga gammaddee obboleewwan keenya yeroo hundumaa siifuu asirratti beektanullee baga gammaddee warra jalaartan hundi keessaniyyuu isinillee maasha Allah baga gammaddanii hundi keessan baga gammaddanii guyyaa kana eegaa turre obboleettii keenya guyyaa kanaan rabbi si agawnee guyyaa kana eegaa turre tasgabbooftuu namaati amala qabeettii namaati yoo gaaffii gaafatte gaaffii tartiibaan gaafatte callisti bu'aa gaaffii gaafataa turte barataa turte ammoo rabbiin isee agarsiisee jira hunduma keenya khaatimaa keenya rabbi haa tolchu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.